Ori eksisu di dana sitti. Kan bidani tenerum sisa. Abo taksi berbeda kot. Kot nasi kerja. Kuni mali. Malaka. Kuni mo. Malak. Chal tu. Oh man. Yeah. Man lalu cutta mal berbadet. Ani mo. Telefon ni ke gudda. Kiya ilmo saati mo kun. Man telefon takka gudda takka tika jetta. Yo telefon gudda berbadde limbi chatta man. Lan. Inga buwi. Wato kungo kan keje chike so gutu ka waun. Chal. Disi sifin bita bakka dete bita chamalaka sikenna. Aye malaka na ken aka kan keje gudda na bita. Kanuma gudda bita re. Gudda na bita. Kunil moza ma tikoda on. Vadanga. Gudda na bita na. Bakka malaka sikenna ti. Daru kara en badino fifuati lefu badi yadu te wante eflafan bekto. Umbad deme bita de duba gudda za deme gudda na bita de. Kanuma gudda bita jere kaka. Hayye sifin fida malaka sifida. Gudda akka keti kan. Kanuma kana bita tasinja de na disi sifin fida malaka. Ayya da bi kana ken malaka. Malaka na bitiga. Telefon gudda sana bita de. Ani zakka jidiga laliga. Aji wallake gallake gadbuse olbase. Ani zakka jidiga na lal. Makkami bidela da malaka. Tashama. Ohadu kuna sifide. Dolara di bashani sinja de kuna okunilal. Panamo. Dente timbita telefon. Kuni malin. Malaka. Kuni mo. Malak. Malaka. Hadu kanadre. Mal tikoda kan. Telefon bitatta. An kananin beku malak. Malak akkana takkan argine. Yo karatin arganna ajjesan. La komtu sinajjesu kan makabadu demiti. Kun malaka kun. Malaka. Telefon timita. Telefon gudda sasi bita kan kije kan chalu yuni. Kuni mo. Injajjabatas. Hadu kabadu demiti timbita dusinja de mali da malaka. Nafidi telefon gudda fenan jenne. Malakuma biya ke yasan nafidi. Kun kalumatu kabiyya keessaniiti hoodu biyya keessaaf biyya alaa hin qabuti. Kanuma fudhadhu deemine miti telefoona kana ofirraa dhiisi kana caalu guddaa bitattee dhuftaa hoodu fudhu deemi. Kanaan bitu? Kanumaan bitu. Kanumaan bitu. Kanumaan? Kanumaan bitu? Jaarsuma akkamittiin heerumsiisan namaatiin koo? Sanuu baadiyyaa dhoqqee keessaa fidanii asitti magaalaa kana kan maallaqa irraa addaan baafatee toon beeku. Ori eksisu di dana sitti. Kana fidanii itti na heerumsiisu. Amma kana hundaan akkasumatti itti kennaa guutuusa. Yaada shooma mataana dhukkubsite telefoona takka bitachuudha. Maallaqa naan jette maallaqa kunoo si fide ka'ituma deemitu akkanumatti itti kenni. Akkanumatti itti kenni? Akkanumatti kanuma hundumaa itti kenni. Telefoona guddaa sanaa kennani? Kanuma barbaadde achi fudhadhuuti. Deemi. Jali. Demi to bitaddu. Aye binenu. Aye. Kenne to mares ke kenane rate. Yara bitu kunani yara bitu marbaad yara. Abo taksi berbeda kot taksi berbeda. Mana kenya ni beita? Kot ratimta. Mana kenya ni beita? Kot. Aye. Net. Arshi nin kafala. Kot nin kafala ma. Iko ma kafala kot. Iko kafala. Aye. Sen. Mana nagesi tamti? Mana sigese. Mana kenya ni beita?
Simbe. Aye. Esa do jirta ba? Ani mo telefona kana bitadde asi suuqa kana bitadde ba telefona kan. Me telefoni ka kame me. Me laali me. Me askan me. Oh, baret. Me kam bit. Inde waraka kukur goga sanada akkana qattade akkana ndacho. Akkanuma qatta jedhu sana isa shaninaan bite. Dolara. Maqaanatti isa shanin jaartin kiyya akkasumatti isa shan naa kennite akkasumatti shan kennee kana naa kennan. Bareeda chaarjii fite chaarjii itti si haa godhu. Ni qabdaa? Chaarjii ni qabdaa? Ayyeetti naa godhu. Chaarjii itti si godheeti. Ni fudhata? Fudhata. Fudhataa jira? Dhiisi tukirii bakka. Fudhataa jira? Fudhata jira. Ayyee mana nagee. Eessan dhufte? Eessan dhufte mee? Asiin dhufe asiin. Asi. Kun duuba kan. Asiin dhufte? Duuba kan. Tole. Akkami makiinaa takka kortee? Bari telefoonni kuni bishaan biti jedheeni erge jala tarane maal kuni gabareen eessaa dhufee asitti waan gootu meesu achi deemuun suuqa sanii wanna naa biti maal bishaan biti kottu suuqa eessaa suuqa sanii meera asii suuqni hin jiru. Uno achi jira. Akkana deemtee akkanachi godha. Asiin bu'ee kana deemee achi godha. Bishaan jette. Bishaan natti kottu. Kun ni bitaa? Hin bita deema. Kun bishaan ni bitaa? Itti kennitu bishaan jedhiinati. Meeqa fidee dhufa? Bishaan meeqa fidee dhufa? Tokkoma fidi. Tokkitti bitaa? Dhibba jedhaga. Kalas lama godha deema. Lama si bita. Dafin turini ha? Ayyee. Tole. Na eegi gaa mana na geessit. Mana si geessa. Ayyee bishaan. Eega mana keessa hundu achoole. Bishaan bitee dhufu. Tole deem. Ayyee mana na geessit. Eeshi. Ayyee. Deema. Jaldu. Maali am dhufte? Amma seene war. Maal taate ati keetti fuu istaayiliin kee istaayilii addaatiin dhufte? Lafa si qabbanaa'e moo? Rooba si roobe moo? Ofumaafuu hantuutuma bishaan keessa seentee baatee dhufte fakkaata. Taali meeli waynaan bitani telefoona guddaa sana bitee makiinaa keessatti narraa fudhatan jaalli. Maaluma jetta? Meerra naa deebi. Kan inni dhagee dhugaadha moo maali sin? Maal jechuu jirta telefoona na harkaa fudhatanii maallaqa san hunda sitti kennee badedhamaa. Nan bade baadiyyaadhumaa na heerumsiisanii. Akkamuma gattee dhuftaa siin jedha bara akkamuma gattee dhuftaa. Chaarjaratti sii godhati deebiti bishaan fidi kootu naan jedhee akkasitti dhaqee suuqa deemee naan bishaan fidee dhufu hin jiru inni akkasitti dhiisee dhufe harka duwwaa na galchu. Akkasi jaari. Deemi bishaan biti naan jedhe jettee too. Nama beekneef taaksiidhaaf akkamiin namni bishaan bituu gabbaa shawwadee oolan as deebi'u hin jiru naan jedhee jettaati. Doolaara 500 sitti kenneen lafaa hin fide sitti fakkaate mo'ati maallaqa kana. Telefoona akka keetii naan jettee mataa na dhukkubsaa ooltee ganama kee maallaqa sanuu kanan qabu sitti kennee akkamitti nyaachistee dhuftaa siin jedhe.
akkasii miti jaali. Akkasii miti akka miidhagduu akka minee. Lakkoofsa kunoo kasaa ta'e beeku achirraa suutee makiinaa keessa. As kenni mee ni ilaala. Atu telefoona agas ta'u si hatani maallaqa san hunda nyaachistee dhufte. Waraqaa agartana geessu lakkoofsa namichaa ta'uuf ta'uu baatu isaa akkamitti beeku. Mee qoy keetiin lakkoofsa isaa sitti seefii godhee choolaala kaayyoo. Namichu mataatti sanoo ta'e. Haay! Namicha ajaa'ibaatiyyuu immoo irratti ba'e lakkoofsi isaa qo'imee hin barreessaa fi hagan maallaqaan itti bulfatu. Dhugumaanoo lakkoofsa namticha abbaataatti san ta'e anummaan doolaara 500 kiyya nyaatamuumi. Kuni gowwaan jaarsi kiyya deemee silaayyuu gatii maallaqa kanaa hin beeku inni nyaatamuu baate maaltu isaa aarsaa miti. Namni gaduma ba'ee daqiiqaa takkitti doolaara 500 kennee dhufa. Lasha wadee yookaan as deebi'u hin jiruuti. Qoyimee keetiin haay jedhaan onlaayinii irra jira. Hin deebisaa laata? Haay! Innummaanuu haay naan jedhe haa. Akkam? Nagaadha. Qoyimee keetiin sagalee ergaa fiyyuu barreeffamarra. Heeloo akkamii nagaa qabdaa fayyaadhaa eenyu siin jedhu dhiifama wajjiniin lakkoofsi kee immoo irratti ba'e waan ta'eefu eenyu siin jedhu walaa barru. Barreeffama naa deebise namichi sagalee reenaa sa'u. Immoo duman tuttuqaa jiru dhiifama immoo irratti naa ba'e lakkoofsi kee akkuma siin jedhe maqaan kee eenyu siin jedhu eessa jiraattaa waan akkanaati nagumaa fi waan biraatiif miti ani lakkoofsi kee immoo irratti waan naa ba'e fan haay siin jedhe malee waan biraatiif miti. Sagalee naa deebise namtichi qoyeen dhaggeeffadha. Tole gaa obboleessa koo wal barnoota gaarii nuuf haa ta'u hin badin onlaayinii irraan illee isin dubbisaa atillee na dubbisii yookaan onlaayinii seentu jechuudha. Yoo rabbi jedhe immoo qaamanis wal arginee wal baruu ni dandeenya jechuudha. Homaa rakkoon qabu nagaatti ammaaf turtii gaarii siif haa ta'u. Ajaa'iba kun namtichi kaleessuun. Ganamuma kanaan onlaayinii ba'e. Haay namaan jedhamoo sanuu. Heeloo akkamii nagaa bultee nagaa keetii fayyaa qabdaa'ee. Ana na beektee mucayyoo kaleessaa sanbarra haay isin jennaan haay naan jette akkamiree qaama walaa barru moo maal yaadda? Mee suuraa kee as ergisi lama. Suuraa naaf ergeera namtichi. Walarginii siftuulaan jedhe. Ni kootu manni keenya naannoon ganda duwwaa 3 lakkoofsi manaa immoo lakkoofsa 17. Lakkoofsa 17 irra geesse ulaa yoo dhodhoofte si jalaa hin banaane. Ammuma kootu kadda fiiti. Eenyu seenaa. Akkami? Nagaa. Naguma. Seenaa kotta ol darba. Seenaa ol darba taa. Akkami? Nagaa. Naguma. Bakka nagaan dhufte seen. Siisa waan bareeda. Maali achi akka suuraa naa ergitee miti ka suuraan kee xiqqoo daa'ima fakkaata. Maal ta'u nama guddaadha? Akkasimi homaa miti taa'e. Akkami naguma? Nagaa. Jirtaayyuu? Galata rabbi. Manni illee bareeda atis hin bareeda dhugaas maal argadheeyyuu? Dhugaa? Galatoomee manni keenya illee bareeda. Ati silaa akkami hojiin kee maalinni? Hojiin koo shufeera. Maali hin tolu? Shufeera ta'uun bareeda siin jedhe dhugaa bareeda. Konkolaachisaa ta'uun baay'ee bareeda. Tole. Adduma jiraatta moo? Ani moo lakki anillee addan jiraadhu. Maal sin jaaladhettee na yaamteerti? Maal yaaddetti hin joontu? Ajaa'iba naan galle akka dhiisuun bawwan akka bakka marichuun
Dhugaa manni siin bareeda ishiniin bareeda. Makiinaa kiyyatti gurguraame hin dhiisu. Hayyee asee kaa taphadhu. Tole nan taphadha. Taphadhu. Maal addaan jiraadhaan Addeen jiraadha jechuun barkaa kophaa kiyyeen jiraadhu nama hedduu jira mooraa kana keessa ollaan jira. Aywa tole. Aguma si argu baay'ee addaan tureyyuu dhugaa ni bareeda. Dhugaan na arguudhaaf moo? Galatoomii baga nagaan dhufte. Namtichi lakkoofsa abbaan manaa kiyya tashoomannaa kenne sun kanuma ta'uun na laata. Kanuma laata dhiiroo ka telefoona isaarraa fudhate. Maal taatee kobaaso? Tashoomanii dhufuu laata iddoo dhufe. Lakki homaa miti taphadhu mukaa'ini. Homaa miti akkam meet? Nagaa. Jirra kanaati kophaan jira addus hin jedhe maatiin kiyya ni jiru. Maatiidha moo ijaarsan qabdurre? Maaltu sirrifachiisa wal beektu moo? Maali wal beektani maal taatan maali? Kuno. Nambadee hattuunu masattu mana kiyyatti nagaa dhibba shan fudhatte. Telefoona keessan. Nadiisa. Qabi.